abbaa gadaa bakka namni kumaatamaan lakkaa'amu argametti magaalaa Wataritti geggeeffame. Gabaasaan magaalaa Watarirraa nu dhaqqabe akka mirkaneessutti sirna awwaalcha Jaaljaarraa abbaa gadaa irratti argamuudhaaf Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman Oromiyaa waliigala keessaa dhufanii bakka argamanitti haala nama mararuu fi haala deebisee qabsootti illee ummata Oromoodhaa hamilchiise keessatti geggeeffamuun gabaafame. Jaaljaarraa abbaa gadaa bakki duraan itti awwaalame jechuun herregame magaalaa Calanqoo ta'ullee san ta'uun hanqatee Jaaljaarraan magaalaa Wataritti awwaalamuun hubatame. Gabaasaan nu dhaqqabe akka mirkaneessutti awwaalchaan booda ummanni Oromoo biyya keessatti bakka maratti sirna taaziyaa geggeessanii turan. Keessattuu Wataritti taaziyaa tanarraa qooda fudhachuudhaaf ummanni dhufe heddomminarraa lafti akka hamaa itti xiqqaachuudhaatu himama. Gabaasaa tana yoo kan milkooynu taate nama sirna awwaalchaa kanarraa qooda fudhachuudhaaf biyya dhaqeerraa dhaggeeffanna. Yoo telefoonni nuuf seenuu dide ammoo yeroo biraati odeeffanna. Biyyoota alaa biyya hedduutti ayyaanni itti dhaammata Jaaljaarraa abbaa gadaa geggeeffame. Akka gabaasaa tanaatti sabtii kalee magaalota Washington, Toronto, Minneapolis, Houston, Edmonton, Atlanta fi magaalota Oromoon keessa qubatte maratti Oromoonni walitti dhufanii khatmii taaziyaa itti dhaammata Jaaljaarraa abbaa gadaa geggeessanii oolan. Itti dhaammanni akkana biyyoota Awurooppaa, Afrikaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota jiddugala bahaa magaalota Oromoonni qubatan maratti geggeeffamee jira. Ayyaana bakka hundatti geggeeffame kanarratti du'aa'iin himiinsi seenaa Jaaljaarraa abbaa gadaatii fi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akkasumatti illee ilmaan Jaaljaarraa abbaa gadaa bira dhaabbachuudhaa fi qabsoodhaaf illee wa'ada haaromfachuun Oromoota mirkanaawe. Oromiyaa dhihaa Wallagga keessa Daabusitti bartaan Oromoota shangalaafate. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo waa'ee du'a Jaaljaarraa abbaa gadaarraa nama hedduudhaatu bakka tanatti nutti bilbilee haa ta'u ammoo haga dandeenyutti namoota akkomodeetii yookiin immoo akka asirraan tajaajilaman godhuudhaaf ni tattaafannaa. Yeroo ammaan tana ana wajjin qilleensarra magaalaa Atlantaatirraa obbo Maadii Haamid Mudeedhaatu jira. Obbo Maadii na dhageessaa miti? Maadii na dhageessaa miti? Nisiin dhagaa. Tolee mee itti fufimma. Fayyaa ta'e obbo Abduu Jaliil. Nagaan boqodhu yaa qabsaawaa keenya goota gootolii yaa jaallee jeneraal Jaarraa abbaa gadaa. Torbaan dabre kun torbaan qabsaawaan keenya guddaan jaallee Jaarraa abbaa gadaa itti boqote yookiin aakhirame torbaan naasuutii fi gaddaati ture. Sabqunnamtii adda addaatiin namni hedduun seenaa Jaarraa abbaa gadaa yookiin Abdulkariim Ibraahim Haanim ibsaniiti jiran. Ammallee itti jiran. Kanaafuu seenaa Jaarraa abbaa gadaa ta'ifiifuu akka adutti iftu. Tan odoo jalaa dhokatullee barbaadan ifa baatee ifuun iftu tana irra deebi'uu hin barbaadu. Haa ta'u malee waan takka taniin ani beeku tuttuquudhaan goota keenya, hayyuu keenya, mirriisaa keenya, dammeessaa keenya, duulaa fi duuchisiisaa keenya sabboonaa dhugaa kana yaadatuudhaan itti dhaammatuun barbaada. Abdulkariim Ibraahim Haamid jaalli Jaarraa abbaa gadaa nama ummata bal'aadhaaf hadoodu yookiin dhukkubsatu angoo fi qabeenya gurguddaa horee jiraatu manna nama ummata isaatiif qabsaa'uu filatee ture.
qabsoo farra guntummaa hambadii fi cinqofama sirna nafxanyaa ummata isaa ummata Oromoo irratti rareessan qonni ummata isaatirraa darbuudhaaf muratee qabsaawe nama qabsoo san keessatti rakkoo fi gidiraa fofokkottuu adda addaa tangurratti illee dhaguun nama suuqanneessitu keessa dabre nama ummata ofiitiif jecha beelawee dheebotee daaree rakkatee qabsaawuu nama filate yeroo isaa sanitti barnootaa fi firooma hojii gaggaarii gurguddoo akka bulchaa godinaa yookiin konyaati isa geessu qabaatullee horii angoo fi sadoosan balfee irraan tarkaanfatuudhaan haqaa fi mirga ummata ofiitiif qabsaa'uudhaaf filate kun waan jiruu isaa guutuu keessatti hojii agarsiise fakkeenyi dubbii tanaa bara 1991tti hannamuu akka waraabeessatti hulanee walyaamee butusa angoo tan wayyaaneen qoodsaammachuudhaaf bakka hundaa jiganii gigiisanii gara Finfinneetti batachansanitti shira wayyaanii nama hunda dura hubatuudhaan angoo fi maqaa barbaada warra gara Finfinneetti hin gulifin keessa tokko Jaarraa Abbaa Gadaati. Badii fi miidhaa guntummaa Habashaa nama keenya irratti buuftasan hubatuudhaan qabsoo boruu ganama yookiin jalqaba itti seene sanirraa Jaarraan takkaa maqee hin beeku. Qabsoo gootoliin Oromoo kan akka Haamidoo Carcaritti gaggeesse kan Habiib Daalachaa naannoo gaara Daalachaa yookiin Asaboottitti gaggeessaniin mirqaanee hojii isaanii tan akka fakkeenyatti fudhatuudhaan Carcar keessa bahuudhaan erga Baalee dhaqee qabsaawota Oromoo kan akka Hussein Bunee Daraaraatii fi Waaqoo Guututti erga dabalamee diinaan lolutti seenee asitti takkaa if duuba deebi'ee hin beeku. Akka ilmoo Oromoo tokkotti dirqama isarraa eegamu erga guutee booda Baalerraa gara Soomaaliyaa yeroo 3-4 erga deebi'ee dhaquudhaan qabsaawota Oromoo kan akka Muhammad Umar Ahmed Qaadii yookiin Abbaa Hussein Haji Hussein Soraa Abdullahi Lungootii fi dabalamuudhaan mala SWF dhiisuudhaan dhaaba Oromoo itti ijaaran marihatan yeroo qabsaawaan beekamaan Oromoo Elemoo Qilxuu nafxanyoota harkaa baafatee gara Soomaaliyaa dhufetti dhaaba SWF kan asiin dura dahoo godhatanii keessa turan san diiganii gara dhaaba bilisummaa Oromootti deebisuudhaan adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO bara 1969tti akka ijaaramu warra bu'uureessan keessaa Jaarraan tokko. Imaltuu karaa biyyoota baha jiddu galeessaa yookiin Middle keessatti godhan leenjii waraanaa kan isaan fudhatan gara Soomaaliyaatti deebi'uudhaan gufuun isaan qunname. Gufuu sanatti aanee badii siyaasaa ta'ii NLF yookiin Ibn Aag jedhamtuu fi qabsaawonni haqaa kan akka Elemoo Qilxuutii fi Ibroon Ibn Aag diiguudhaan yaada boruu ganamaa yaada Oromoo irratti nu deebisuun waan seenaan yaadatu. Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Mul'is Abbaa Gadaa akka nama tokkotti akka harka mirgaatii fi bitaa ta'uudhaan Oromiyaa bahaa keessatti qabsoo bilisummaa finiinsuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waboon kan diina ummata Oromoo bakka jirutti barbadeessu jaaraniiti jiran. Jaarraa fi Mul'is waan tokkummaa ummata Oromootti amananiif obboleewwan keenya ilmaan Oromoo mara waamuudhaan akka qabsoo bilisummaa Oromootti makaman godhuudhaan akka ibidda qabsoo bilisummaa Oromoo kan isaan baha Oromiyaatti qabsiisan Oromiyaa guutuu bahaa dhihatti kaabaa kibbatti hidda godhatu warra hojjete. Tokkummaa fi qabsoo bilisummaa Oromootiif haga yookiin yeroo sa'aa addunyaa tanarraa du'aan galanitti jara qabsaawe. Dhageetii gurraatiin waan jaallee Jaarraa dhaga'uun kiyya bara 40 caalullee ijaan wal arkuu fi waliin hojjetu kan jalqabne bara 37 dura. Bara dheeraan wajji hojjedhe bara dheeraan wajji qabsaawe. Jaarraan obboleessa kiyya kan Oromummaa obboleessa kiyya kan qabsoo bilisummaa Oromoo goota kiyya duree kiyya hayyuu kiyya. Jaarraan hayyuudha. Nama akka gaariitti kitaabban adda addaa dubbisu. Nama seenaa Oromoo akkaan beeku. Hayyuu seeraatii fi hayyuu aadaati. Hayyuu fi beekaa afaan Oromooti. Geerarsaa keenya, mirriisaa keenya walii galatti nama guutuu hir'uu hin qabne
qabsaawaa dhugaati. Kanumaafuu ummanni Oromoo nama jabaa dhabe. Anilleen obboleessa kiyyaa fi jaala kiyya qabsootiin dhabe. Kanumaafuu gadda guddaatu natti dhagama. Duuti jaallee Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa hedduu nu hubdi. Dhumarratti yaa obboleessa kiyya, yaa duree kiyya, yaa qabsaawaa ummata keenyaa, yaa hayyicha keenya, yaa goota ummata keenyaa, jiruu gaarii jiruu guutuu sheenaa fi gaabbii hin qabne jiraatteeti dabarte. Seenaa guddaa fi fakkii guddaa ummata keenya, ummata Oromootiif dhiiftee dabarte. Kanaafuu addunyaa irratti hojii miidhagaa qabsaa'ota Oromootiif fakkeenya ta'u nama Oromoo boonsisu dhiifteeti dabarte. Fuuldurri keetilleen jannata akka ta'e mama hin qabu. Rabbiin guddaan nama hiyyeessaa fi ummata cunqurfamaa ofiitiif odoo qabsaa'uu addunyaa irraa galeef badhaasa warra haqaa jannata kana je'ee waan hin amanuuf addunyaa irratti warra seenaa akhiraa yookiin jiruu hegerratti immoo warra jannataa waan taateef hagana beekuun kiyya gadda anaa fi ummata keenya gubaa balbalchaa jiru tanaaf akka qoricha ittiin obsinu nuuf ta'u mama hin qabu. Yeroo imaltuu ilmaan namaa marti hin hanqanne tana fudhattee gara obboleewwanii fi jaallan kee qabsaa'ota Oromoo hasi dura boqotanii itti dabalamuudhaaf deemtu tanatti akka ummanni Oromoo godhaa jiru kanatti anilleen habajaa ulfinaa fi jaalalaan siif qabu nagaan sitti dhaammadheetiin si gaggeessa. Hojii ummata keetiif ummata cunqurfamaa Oromootiif hojjetteef galatoon. Nagaan boqod nulleen hojii qulqulluu bilisummaa Oromiyaa taalaati qabsoofteef san gargaarsa rabbiitii fi hojii teenyaan bakkaan gahuudhaaf qabsoo itti fufna. Qabsaawaan nu qofa qabsoon itti fufa. Obboleessa kee ani Mahdii Hamimuudee nageetti ni jaalladha. qilleensa irra jirta. Ole amma sura deebi'ee jaallan hundumtuu maatiin hundumtuu du'aa goota kanaa arraan rifaatiin itti dhaga'an hundumaaf jajjabinni akka argatanii rabbiin kadhadhaa fi waan hin jechuu barbaadu nama tokkotu yeroo tokko namni Oromiyaan ni bilisoomtu jedhu utuu qabsaa'u du'ee akka waan Oromiyaa bilisoomte argee du'eetti lakkaamaa jedhe. Gootu Oromoo kuni haqiiqattiin ka'an kaayyoo gootonni baay'een itti galaafatamanii qabsoo irratti utuu jiranii utuu asifachiin gorini xurree qabatan irraatuun jallatin deemuuni baay'ee kan nama boonsuudha. Kanaatiifanii gama kootiini dhugaarumatti firoonni hundumtuu nama akkasii qabaachuu jaallan hundumtuu nama akkasii qabaachuu keenyatti rabbiin hin galateeffadhaa. Baga gammanneen jechuu barbaada. Nama akkasii Oromoo keessa jiraachuun baay'ee nu boonsaa. Nama kutataa, nama daandii ka irraa hin jallanne, daandii qajeelaa irraa hin jallanne, namoonni baay'een ibsaa qabatanii gaaratti ol ba'anii yeroo biraammoo achi iddoo biraatti goranii nama afaan fajjeessu as jalladhu as gorii achi gorii irratti nama afaan fajjeessu kan godhamu jiraatu. Garuu jaalallee jaarraa abbaa gadaa fakkeenya guddaa nuu ta'uudhaa fi nuu ta'uudhaanii qabsoo baay'ee itti fufanii waan doonaan nu ga'anii fi baay'een gammadaa rabbii jannata haa kennuu fi
carraa kana argachuu kootii fi nan gammadaa garuu dhumarratti waan jechuu barbaadu gaaf tokko dhaloonni haaraanii biyya siidaa isaanii jala dhaabbatee ilillee jala taa'ee galataumaa jaarraa abbaa gadaa akka ittiin jedhu shakkiin hin jiru rabbi jajjabina hunduma keenyaaf kennu galataumaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obboleewwan imaanaa waamicha kabajaa hawaasa musliima kan magaalaa Lakkuu keessa qubattaniif Tawfiq Islamic Center guyyaa seena qabaataa maarchii yookaan naannoo 16 bara 2013 sa'a tokko waaree boodaa irraa hanga sa'aatii 11 waaree boodaa teessoon isaa Central High School St. Paul keessatti keessummoota kabajaa wajjin akka Sheekh Ali Jinnaa Keeniyaa irraa affeeree akka raayyaa abbaa mancaa Oromiyaa irraa affeeree dhiyeesseetiin jira. Koottaa qooda irraa akka fudhatan kabajaan isin gaafanna. Uummanni waamicha kana isinii godhu kuni komitee markaza kanaa yookaan pirojektii kanaa Tawfiq Islamic Centeriiti. Geejjiba namoonni barbaadan yookaan konkolaataa namni dhufuu hin dandeenye naannoo Siidar keessatti kan isinii qophaa'e makiinaan jira. Akkasumatti Tawfiq Islamic Center irraallee inshaallahu bilbila kanaan bilbiltanii akkaan geejjiba argatan. Bilbilli kuni 612-3 bilbila kanaan bilbiltanii akkaataa itti galtanii dhufnee isin fuunu naannoo jirtanirra inshaallah isinii qopheesseetiin jira. Dhiyaadhaa isin jenna guyyaan kun torbaan dhufu kana sabti itti deemaa jirru kan yookaan sanbata xiqqaadha. Guyyaan isaa guyyaa 16 teessoon keessan waliin akka ta'u kabajaadhaan isin gaafannaa obboleewwan imaanaa kan magaalaa Lakkuu kana keessa qubattaniif galatoomaa isin jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagalee xiqqoo naa qabu. Tole ammaan waa'ee addunyaa tanarraa dabruu jaarraa abbaa gadaatirraa waan si dhaga'amee dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaatii wajjin akka hirattuufiin qooddattuufiin asitti si waame itti dhiyaadhu. Galata jaleeni jaarraa abbaa gadaa dabruu isaatti gadda baay'ee guddaa sinatti dhaga'ame. Waan gaarii waan hamtuus waan baay'ee waliin dabarsine baay'ee irratti immoo haala gaarii tokkoon waliin turre dabruun isaa gaa akka nam tokkotti akka nama yeroo dheeraa yeroo lamaan keenya homaan turanitti walitti dhufneetti baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Hedduu gaa nama marara gaafni dura walitti dhuftan osoo homaatti hin jiraatin yoo jettu yoomi yeroon san? Bara 1975 keessaa maaddeen addi bilisummaa Oromoo reefuu jajjaaramaa jiru sana gartuun bara warri dhaabaa reefuu tugamaa jiru sana keessatti akka maaddeetti ijaaramnee gartuu sadiin biyya Somaaliyaatti bobbaafne gartuun tokko nu dura deemee nama 6 of keessaa qabayee yaadannoon kiyyaan sirrii ta'ee isaan sun gariin isaanii ammaa lubbuudhaan hin jiranii isaan miqlishoo ga'anii achitti gara Yamanitti darbanii gartuun lammaffaa immoo nama 2 ta'anii dhannee gartuun sadaffaas akkasuma namni hangi tokko dhufee
إذا يرجع مقدسو بودا يكون رمى قبابدي بودا إفنسي أسكتي مقدسو رجيني جارانسا منهتا وقاسم تراني hiikamani nutis yeroo masanaatti jenni inni sun yeroo sana keessatti walitti dhufne gaa yeroo isaanis hidhaa dararaa guddaa keessaa bahanii walitti dhufne nu barbaadanii nutis barbaanne wal argine gaa achi booda gayaani hedduu keessaa waliin dabarsine haala isaan keessa darbanii nutti himanii hamilee Oromiyaadhaa fi sabboonummaa Oromoo nu keessatti reefuu dagaagaa jiru caalaatti ofirratti abdii guutuudhaan akkatti dhiyaannu akka dhaabbannu warra gumaacha keessaa jaarraanii isa duraatiin jedha namooti isaa wajjin turan hedduun jiru kanarraa hundeen illee jiranii waggaa 20 booda argeensaa achi booddee wareegamanis ni jiru jechuudha. Egaa waa'ee hamileedhaa kaafteefuu yeroo san keessatti namoonni Oromoodhaa kan dammaqan lakkoofsi isaanii akka biraatti xiqqaadha. Namoonni xiqqaan san hamilee isaan qaban wanni ibsuu dandeessu jira. Hamilee akkam qaba Oromoon nuti Oromoodhaa ni qabsoofne jedhu. Beektaa hamilee waggaa meeqa booda har'a namni keenya waa'ee Oromiyaa waa'ee Oromoo cunqurfama isaa seenaa isaa dabre seenaa cunqurfama isaa dandeettii inni heddummina isaatiin beektota qabduun waa hunda qabuun inni qabu namoota yeroo sanatti hubatanii gaafan keessumaa akka nama harkisu tokkotti akka nama kakaasu tokkotti namatti himuu danda'u Oromoo qofaatti miti alagaatti jechuuf hin jedhan. Obbo Galaasaa gaafa isaan mana hidhaatii hiikamanii achitti wal agartan san isaan haala akkamiin soso'aa turan bifa jaarmaa qabachaa turan moo maal yoo bifa jaarmaa qabachaa turan moo maqaan jaarmaa isaanii maal ture gaafa sanitti? Yeroo mana hidhaatii ba'anii dhufanii hidhaadhaa ba'anii dhufanii durii jalqaba Yemenitti leenjisa fudhatanii maqaa Oromoo jedhanii fi adda bilisummaa sirnaan ijaaramee sagantaa kana qabna kan jedhuun ittiin ta'in akkan hubatutti ba'anii qabanii erga qabanii booddee sagantaa isatti aananii waan gochuuf jedhanii namuu gariinis irraa jireenyatti kan deddeebi'es gariin ni jira waan itti aanee dhufummoo eeggachuudhaaf yeroo eeggatan keessa malee maqaadhuma Oromootii fi maqaa bilisa baasaa Oromoo jedhuunidha kan isaanii duraanis maqaa leenjifamanii leenjisaa argatanii achi booddee bahanii hidhamanii hidhamee sagantaan isaanii sun hidhamuu isaanii irraatii hafee tole obbo Galaasaa Saantiyaa guuttee waan jirtuuf anuma Abdi Jaliil sitti deebi'ee kanaafuu daqiiqaa tokkoo fi lama booda eega station ID kanneen booda reediyoo hawaasa Oromootirraan aanaa wajjin walitti deebita je'eetiin gara kiyyaan nagaan naa jiraadhu siin jechuu barbaada. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamuu qophiin sagalee Oromiyaa tanarraa asirratti raawwatti haasawa kana aanaadhaa fi reediyoo hawaasa Oromootii fi anumaatti sitti deebi'ee obbo Galaasaa yeroo ta'e fudhattee ganama kanaan achitti walleenuu ganama ta'uu hin dhabu yookaan halkan leeliidha asit dhiyaachuu keetiif reefuun tanallee jarjaraan si galateeffachuu dhabu ammaan tana hedduu galatoomin siin jaa mee
akkataatti waliin turtan Soomaaliyaa irraa gara karaa zamana ulfoo sanitti chaatar kan fadhu bara 2000 fi bara 2000 keessa yeroo walitti dhufiinsi taraa lammadaa ta'e akkamitti wal simattan jalqaba dhumarratti akkamitti wal amantanii wal gootanii waliin jiraachuu dandeessamee dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaadhaatiif qoodni achirratti jaarraan qabu taa'anii gartee aatilleen qabdu jechuudha walumaanuu nuuf himuu dandeesse. Gaariidhaan yeroo sana yeroo 2000 yeroo itti dhufne isaanis karaa isaaniitiin biyya ollaan gargaaru karaa jaarmaa isaatiin abbaan gadaas jaarraa abbaa gadaas qunnamtii qabaachaa turanii nutis achuma qunnamtii qabnatanii achi dhufanii yeroo dhufanii jedhanii waa'ee tokkummaa dhaabota Oromoo kan jedhu kana duraanuu bara 1994 kaasneetti naannessaa ture. Isa barbaachayyuu amma nama dhaabuma keessa baay'ee keessa jiru hanga Saudi Arabiyaatti erginee ture sun hin milkoofne. Amma achirraas immoo Moqdishoo yeroo turre nama miseensa isaanii ta'e nama turaa nama durii kan ture nama tokko achitti argine haasofsiisaa turre boodarraa yeroo biyya ollaa amma maallaqa gargaaraa jiru dhufne isaanis achi dhufanii achi turanii achi turre walitti dhufuun akka barbaachisu namni walitti dubbatame yeroo walitti dubbatame abaluu as jiraa jedhanii karaa warra nu keessummeessuus namni tokko dhufee nettime kanaafiyyuu waan tokko goona akkamii addaa kan jedhu ka'e baay'een gammadaan jedhee achi dhaaba bakka deemee nama sadii taanee argamne barraanis hin dhufee jeneraal Waaqonis ni jiraa egaa waan keessa dabarsine yeroo dura wal arginu waajjuma wal lallaallee ijumaan waliin dubbifne kana booda waan keessa dabarre irratti haasa'utti seennee yeroo dheeraa kan fudhatu jiru yeroo itti wantootni 75 irraa kaafne namni sadaffaanis nu gidduu ture waliin haasofne haasaa dheeraa goone gaaffilee karaa lamaaniitiin waan itti dhaga'ame ibsame gara guyyaa lama fudhate wanti kun fakkaata fixannee wanti kun akkatti dhimuu qabu irratti wal haasa'amee nagaanni gidduutti bu'aa akka qabuu fi waan darbe waan irratti walibannee waan kaan immoo seenaan akka firiizoonii likabbiin amma numataa walitti dhufnee qabsaa'onni bilisummaa Oromoon akkatti walitti dhufan aangaa uumuudhaanii madaa uumame fayyisuu kan jedhu irratti yoo dhageenye egaa sana booda walitti dhiyeenyi argame koreen tokko kan ulfoo utuutti ijaarame koreen suni seera ulfoo akka qopheessitu walgahii walitti dhufeenya dhaabota hundaa akka qopheessu irratti wal ta'ame isaa fi jaarmiyaa isaati koree kana akka gaggeessu dura kan yaada kenne koree kana keessattis walitti dhufne ittiin bakka bu'oota dhaabichaa wajjin walitti dhufne waan sana hojjennu yeroo waa'een haasaa keenya nagaa sun dhumatu egaa kaanee harka wal fuune yaadannoon guddaa tokko kan dhugumaan akkanatti dhaga'amu godhu jeneraal Waaqoon anaaf isa gidduu dhaabbate ni lamaan harka wal fuune suuraa kaane qabaachuu kootii jechaadha. Inni kun maaliif haala ulfaataa keessa dabarsuun wajjin yeroo nu amma akkasitti yeroo dhaga'ee jedhu
isa sananni of biraa qabaatiin akkasitti dhagaame. Kana booda gaa maali bakka turre sanatti waliinis kophaa deemnee teenyee yeroo haasofnee hin qabnaa yeroo deddeemnee hin qabnaa jechuudha. So haala akkasitti dabarsine gaayooni isa darbeef duuba deebitee yeroo yaadattu waan baay'ee waan sitti dhufan jiru waanuma akkasiitii siin jechuudha. Gaa haalli akkasiisan keessa dabarre silaahuu arraan tana hogguu agarru boqonnaan yookiin immoo addunyaa tanarraa dabruun jaaljaarraadhaa haala jijjiirama gurguddaa tokko uummata Oromoodhaa keessatti uumaa jira fakkaata. Nama lakkoofsa hin qabne tokko biraatti lakkoofsa guddaadhaan akka hama roora'aa jira. Duuba roora'insi kun hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif yookiin immoo bilisummaadhaaf fedhii bilisummaadhaaf qabu sanis if keessaa qaba. Namni kun akkanumatti bilaashitti miti karoora'u kana maleedhaas hojii sanii. Duuba sanirraa kaanee laata fuuldurri inumaatuma hamtuullee nu dhuftee musiibaan nu dhuftee haa ta'u immoo musiibaa keessaan ilmi namaa ol ka'uu ni mala. Laata fuuldura ifni Oromoon waanuma kanarraa baree gara fuulduraa tarkaanfachiisuun خدم دي مفا ستني فكاتا أكلت السوسوينسي متاعوني جرهم ناتي جرهم نا إنه ولد عمته بلسوم معنا جرهم بلسوم معنا تتي أشتر كام فتشو دين ده علاتا ما تستنا جام خلنا Hindanda uummanni bal'aanii Oromoon ka biyya keessa jirus ka ala jirus yoo ta'e akkamitti bilisummaa itti ilaalu hundi keenya yoo ni beekna. Carraan amma dhalate kun immoo kan inni nu agarsiisu jaarraa waan itti beekamu qaba. Waan eenyuyyuu yoo ta'e wal labbisa illee yoo qabaanne qabaachaa turrellee fixanne abbaan fedhe akka fedhetti kan ilaalu yoo jiraatellee waan jaarraarraa warri seenaa barreessanis ta'e qabsaa'annis ta'e filachuu hin dandeenye tokkotu jira. Jaarraani Oromiyaa sana akka Oromiyaatti ilaaluu qofaa Oromiyaa akka Oromootti goleeleetii hundaa walitti qabee ilaaluu qofaarra dabre Oromoon ni danda'a ka jedhu qaba jaarraa. Oromoon cunqurfama isaa sana ofirraa kaasuu ni danda'a jedha. Kanammoo isaaf boonaa ganna hin qabu. Rakkoon gaafa jiruu fi rakkoon gaafa jirre hin qabu. Isuma akkan jedhutu darbe. Kuni ummati Oromoo caalaatti akka ofirratti abdatu. Ummanni Oromoo nan danda'an jireenya haala kiyya kana haala biyya kiyya irratti argitee sadarkaa lammaffaatti ilaalamuu kana jijjiiruu nan danda'a kan jedhu kan jaalli guddaan kun ittiin darbe kana fakkii godhatee akka ga'uuf argitee hin gargaara akka jedhu qaba. Isa dhiisee darbe leegasii guddaan tokko kaayoo bilisummaa Oromoo kanaa fi Oromummaadhaa fi dandeettii Oromoo irratti abdachuudha kan jiru. Maaliif Rani nama kakaasa nama dubbataa tokkotu ni kakaasa yeroo kakaasus haasaa godheetu gidduutti geerara jaarraa. Geerara qofaa miti immoo cunqurfama isaa geerarsaanis ibsee haasaadhaanis ibsee immoo furmaanni isaas tokkummaa akka ta'e ibsa. Kun waan ammaa asiiti waan nama xanfamurraa miti waan gaafa ture walitti dhufne jirra arginuudha waan itti booddeessudha jechuudha. Erga walitti deebinee nagaan nu gidduutti booddeessi waan argatedha. Kana irratti kanaaf ni gargaara ni kakaasa nuti hin dandeenya akka jedhudha. Sanarra darbe yoo Oromoon bilisa hin ba'ini namni kaanii bilisa hin ba'uu jedha jecha. Fakkii tokkoon sitti himu.
biyya keessatti bara 1975 jaalallama tokko bu'ee abdooti mana hidhaa dargiitti dirqamaaf dhaqee wareegame tokko gabaa gammadaati dirreetti kufe ana sadii taaneetu galgala sana kottaa nuun jedhee mana waammatu marti kottaa jedheetu Palestiinota lama kan achitti namoota keenya Oromoo Somaaleen biyyatti argachuu barbaaddu leenjisan lama qabamee itti dhufne jechaadha. Egaa namna seenaa keenyarraa afaan isaan beekaniin ittiin ibsaa isin immoo afaan Ingiliziitiin itti ibsaan immoo afaan Arabaatti nun hiikaatiin jechuudha. Yeroo inni dhaabbatee natti mul'ata amma samii harka biraa tokko uffataa marsoo qabaa dhaabbatee mana sana keessa mana sana deebi'ellee bara 1998 mul'is abbaa gadaa wajjin dhandhee ilaalleerra mana sana jaarsa argineerra jara sanatti ituma dhaabbatanii diimatanii siin godhachuutu dhaga'anii Oromoon akkasii dhimaayyuu irratti Palestiinii fi Eertiraanis yoo Oromoon hin bilisoomtuu jedhatu. Amma gaasin itti dabalaa jedha akkasumatti tu argitee akka gaariitti kinaa jedhee nuti isaan dandeenyu afaanis yaa ta'u sirriin isaa ta'u taasifne jecha. Jarri suni galgala sana kanaan deemanii borumtaa isaa waajjiraa qabu achi kapiillee achitti wal nu barsiisanii karaa sanaan keesseen sura addunyaa rakkuma sadii nu erga. Egaa maal jechuudha kun biyya ofirratti halluu sadicha irratti abdatu hin dandeenye jechuun sadarkaa sanatti hin qabatu. Ani atleet histiriin seenaan warri xiyyaadhaan barreessani yeroo isa madaalan kun keessaa isa mul'ataa tokko jedha. Kanaaf jenne haala manni Oromoon du'a isaatti itti dhiyaate kun tarii abdii biyya keenya irratti uummata keenya irratti qabnuu fi kaayyoo keenya irratti qabnu jabeessee gaafa du'aa qofa walii boo'iitu hin ta'in nagaanii fi du'ee garaagarummaa qabaannullee gurmuu cimaa tokko taanee namoota akkasitti yeroo irratti dabran asuma geggeessuu qofaa itoo hin ta'in biyya isaaniitti akka isaan darbuudhaaf argitee achitti kaba ilfinaan uummata isaanii gidduutti awwaalamuuf carraa argatan gochuuf qabsicha jabeessuudha. Kan tokkummaa jabeessuudha. Waaqoon akkasitti deeme, Sisaa akkasitti deeme, Jaarraa Abbaa Gadaa akkasitti deeme jechuudha. Kun itti fufuu qabu. Isa kana jijjiiruudhaaf immoo hin dandeenya amma eenyu kana bara 2008 as President Obamaan ergaa yeroo filamuuf deemu akka jedhe sanaaf haasibni ta'eera. Namni keenya kun immoo waggaa dheeraa dura jedha ture hin dandeenya isuma kana jedhi darbe kanaaf ilma karaa banaan jedhaman dheeressee dhiifamu. Lakki obbo Galaasaan dheeressinee waa hedduu nu yaadachiifte ammaan tanaan Sa'iidi bagaatillee nagaan jiraatte guyyaa gootin akkanaa kana du'u gaa wal dubbisuu wal barbaadanii nama seenaa walii beeku gaafachuun barbaachisaadha. Batis baga nagaan jiraatte garuu namoota ati amma kaaftee Mul'isa Abbaa Gadaas akkas Muhammad Umar kan Maqdishoo tures akkasis ammoo Hussein Suraatis Elemoo Qulxuutis namoonni adda addaa wareegamanii jiran. Gaa dhugumatti kunoo Jaarraa Abbaa Gadaallee guyyaa isaa eeggatee kunoo dabree jira. Garuu wanni nama yaachisu gaatillee nama bara dheeraadhaaf qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa nama bosona ture umurii dargaggummaa kanarra haga arrii baaftutti keessa turte wanni tokko akka malitti na yaachisu jaallanati himte kanaa fi jaallansi biraa kufanis hedduu lama lakkaa'uu danda'u. Dhugumatti osuma lubbuun jirtan warri qabsoorra jirtan kun osuma qabsoorrallee wali qabsoos oofaa seenaa uummata kanaatis wal bira oofuudhaaf jaallanati biraa kuftan kaammati ati qofti yaadattu jira. Nama waan akkanaa ka tolfame jira waan nagati amma eegala baatee quba qabdu jira waan akkanaa kana qopheessuu irratti namoota seenaa barreessanii kennuudhaaf waan akkanaa jiraame.
egaa namni mataa isaatti waa yaala ta'a malee waan qindaa'e tokko akkasitti waatu jira jedhee afaan guutee ragaa qabatamaa waan harkaan qabneef hin jedhu jechuu hin danda'u. Hir'ina keenya ta'uunsaa nan beekaa yeroo namni dadhabuu waan namni gola keessaa qabu barbaadee dhimma maxxansuun akka jiru nan beeka. Yeroo lubbuudhaan isaan jiran garuu namoonni barbaadanii maal keessa dabartan maal keessa jirtu akkam jirtanii jedhu xiqqaa ta'uunsaa beekamaadha. Egaa kun isa darbe amma waan qindaa'ee jiru jira waan jedhame dhugaatti kamiin ofiitii beekee hin jiru. Garuu alwaaqonni darbe warri isaanis hin darbanii kun barreessitoota seenaatiif keenyaatiif waan gurguddaayyuu ni hojjetanii akkaataatti qindaa'anii seenaadhuma namoota akkasiisaa ta'uu kan qabsoosaa ta'uu dhaabota jedhanii hojii wal gargaaranii itti qindeessuu danda'an tokko yaaduu akka jalqaban carraa kennan itti fakkaata. Maaliif amma daddabalaa dhufuusaarra bifa tokko qabatee bifa qindaa'e tokkoon waa hojjetamuudhuma akka qabu tokko nama akeeka kan amma yarraa abbaa gadaa dabruun isaa kan jedhu qaba malee ammatti kanatu jira jedhee afaan guutuu jechuu hin danda'u jechuudha. Kanarratti wanni dubbii kana si gaafadheefis namni tokko otoo lubbuun jiru seenaan isaa osoo barreeffamee mormiin hin jiraatu amma internet irratti waan adda addaa akka arginu namni tokko du'e namuu akkuma beeku irraa dubbataa booda waan hedduu wal faallessu jira. Qabsoodhiis seenama sirnaatu uummatatti dhaloota dhufu kana dhaalchisutti hin jirru sodaa jedhu qabaadhee akkana jedhe gaa itti yaadamuu qaba. Anis kanuma jechuu barbaadeeti. Inni dhugaadha beektaa namni waan yaada adda addaa qabuu fi yaada adda addaa dabarreessuu danda'a. Maaliif akkuma itti qabsoon keenya deemaa yeroo adda addaatti dhufee rakkinoonni yeroo adda addaatti dhalatan calaqqisa qabu waan ta'e irratti haa ta'uti kana hundayyuu warri ogummaa isaa qaban dhaabonni poolitikaas gaafatama isaa fudhatanii hojjettoonni seenaa keenyas akka dirqama lammummaa isaanii fudhatanii sabni immoo waan namoota dabranii beeku warra amma jiranis immoo waan irraa beeku walitti yoo fiduu danda'e sana keessaa warri ogummaa isaa qaban immoo seecaanii waan dhugaatu kana jedhanii as baasuu danda'an. Kanaafu egaa bifa qindaa'unsaan waa hojjechuu bifa qindaa'unsaan qabsoo keenyas namoota keenyas galmeeffachuu seenaaf dhiifachuuf dhaloota dhufuuf dhiisuu sana itti yaaduun yeroo isaan gaheef dhiyaachaa jira fakkaata malee dhugaadhaa jechuudha. Obbo Galaasa namoonni akka jaarraa abbaa gadaa kanafaa fi namoonni sila akka Jeneraal Waaqoo fa'aa akka Adam Jiloo fa'aa osuma lubbuun jiranii waan sila manaa waan ibsan osoo harkin akiramanii jiranii dhaloonni ammaa kun maal irraa barata jettaniiti yaadan silaasin? Dhaloonni ammaa kun waan amma keessa jiru kana jechuun Oromiyaa biyya jedhamtu jira amma qubee afaan Oromoo waan jedhutu jira waan sabqunnamtii garaagaraa irraa socho'ee uummanni keenya karaa aadaa karaa ogummaa garaagaraa waan inni agarsiisu kana hunda arginu kun qabsoo jabaadhaaniiti argamu. Qabsoo jabaa kana immoo bu'uura isaa buusanii warri dabran wajjin hin jiran har'a baay'ee isaanii ilmaan Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa bahanii isaan amma keessaa tuqni hanga tokkodha jechaadha. Kanaaf kanaan kan dhufe waan akkasumatti argitee waaqarraa bu'eetiin ta'u yookaan ji'a 10 keessatti qofaa gaafa
Reqeensa Roomaalii waa sochii godhamee dhufe tun ta'in qabsoo yeroo dheeraa keessa godhamee dhufe ta'uusaa beekanii wanti argame kun fuuldura itti fufee bakka galiisaa akka ga'u gahee isaanii baatu dhaloonni darbe suni ba'aasaa dabarsaa deemaa jira. Namoota kana yeroo maqaa kaafnu Taaddasaa Birruu, Lamuu Qilxuu, Baaroo Tumsaa, Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa jennee baay'eedha kan tarreessuu dandeenyu. Mul'isa Abbaa Gadaa jennee hedduu isaanii tarreessuu dandeenyu. Kana hunda yeroo maqaa dhoofnee tasuma akkasumatti irra tatta'an miti. Waan har'as argamne waan keessa jirru kanaafi warra qooda mul'ataa gumaachedha jechuudha. Warra asiin nu ga'eedha jechaadha isaanitti. Inni kun egaa itti fufuudhaaf dhaloonni har'aa kana gaafatama kan qabu dhaloota har'aatii jechaadha. Waan namoonni kun asiin ittiin gahanii darbanitu gammachuu ittiin arguun qananii ittiin arguun maaliin jedhin asiin gahanii darban kanaaf of dura deemsisuun gaafatama dhaloota ammaati. Kanas irraa baratuu qaba. Murannoo tokkummaan sochoo ofirratti abdii guutuudhaan biyyi keenyaa fi manni keenya dandeettii qaba gabrummaa isaa hambisuudhaaf kan jedhu kana irraa barachuu barnoota irraa argachuu danda'a kan jedhu qaba. Tole obbo Galaasaa walumaa galatti dhugumattuu fayyaadee atilleen umrii si haa dheeressu jiruu ta'e keessatti jaarmaya Oromoodhaa kan ifiifillee tokkoomee afaan tokkoon caasaa takkaan humna takkaan dargaggeeyyiillee karaa tokkicha qofaan dammeessee ijaaree akka if dura tarkaanfatan harku rabbi si haa godhu isaan sanillee sosso'anii deebisanii kan qabsotanillee biyya deebisanii biyya keessaa hooggananii achumaanuu Oromiyaa bilisa baate nu garsiisan harku rabbi si haa godhu. Yaa waliigalatti fayyaadee obbo Jaarraa Abbaa Gadaatis rabbiin rahmata haa godhuu fi uummanni Oromoodhaatis rabbiin isaan haa sabbarsiisu isaan haa obsaa kennuu fi injaa fayyaadee gara kiyyaan. Jalatee mootis fayyaa ta'e warraa fi maatii jaarraatiinis jajjabaadhaan jedhaa qabsaa'onni Oromoo hundi jabaannee waan inni dhiisee dabale hin dhimanne dirqamni suni isa sanarratti akkuma jedhametti haa jabaannu jabaadhaa fayyaa ta'a. Nagaatti. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee jireenyu kalaan dorgomnee qabsoon bilisoomnaa kennaa hin eeggannu. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee jireenyu kalaan dorgomnee qabsoon bilisoomnaa kennaa hin eeggannu. Fama gabrummaani baadannee hin teenyu harkoota gabrummaa amma firraa gannu yooni ciifannu lafeen dhaaba jaalla wareegamuudhaafis baay'eetii jirra. Irkannaa aga falmannaa ni moota illee nu tayyaara nu moosisi nu walaboomsi illee nu tayyaara nu moosisi nu walaboomsi. Dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaan teenya itti fufti talatti aanee namoota lama isinii dubbisuuf jiraannaa jalqaba irratti Dr. Mahammed Abbas koree awwaalchaa fi gaggeessaa obbo Jaarraa Abbaa Gadaa
tana qindeessuuf ijaaramtetti nama qoratanii keessa jiru akkuma beektanitti kalee guyyaa kaleedhaa as Minneapolisitti guyyaan yaadannoo jaarraa abbaa gadaa haala bareedaadhaan gaggeeffamee ture sanirraa akka maaltu ta'ee gargaarsi silaa ijoollee isaatiif uummanni Oromoo naannoo kana jiru godhaa jiru maal fakkaataa ta'e irratti Dr. Muhammad na wajji jiranii na dhageessanii Dr. Muhammad. Eenyuun dhagaya? Kalee maaltu ta'ee haala akkamitti silaa wanni koreen tun itti dhaabbatteef isinii deemaa jira? Akka ati beektu koree tana keessatti hojii adda addaa jira. Hojii taniin ani irratti ramadamee herrega horiiti yookiin akkaawuntaantii kaju'u kabiraatis maayyii gabaasaa tareeggoon galcheen himaa maallayne hanqa arraa guurame walii galatti 27,460 kana keessaa 5,835 irraa bahee ittuu akka beekamutti akka uummanni keenyaas dhagayetti Abdul Baasitee biyya geessuu fi gabana deebisuuf sinqii isaatis wajji kan bahe kanarraa wanni ammaan tana nu harka jiru 21,625 kanarratti hisaaba kana goonee amma harkaa qabnu Muhammad Abbas Toshaa herregaa horii Fuad Usee Adam maallaqa tiisa yookiinis treejerara Durrii Sharoo maallaqa guuraa yookiinis kolleektara itti gaafatamne akkasitti nurra jiraa jechuudha. Uummanni Oromoo Minneapolis keessa jiru qabrii sooressa jaarraa abbaa gadaa bareeffachuuf wajoon kafale guddaadha. Kanaafuu maqaa koreetiin galatoomaan isiniin ja'a. Tanaa ol taaksii ooftootni Oromoodhaa 3,000 baasaniiti jiran. Kana qindeesse obbo Khalifa maqaa abbaa harkachuu hin dandeenye obbo Khalifaadha. Kanaafuu isaa fi taaksii ooftoota eerpoortii niin galatoonfadhaa fayyaada hanjaa gabaasaan gama maallaqaa tanaga. Akkam ammattillee namni yoo gargaarsan buusuu barbaade isinuma qunnamuu qaba jechuudha. Akkasi nu qunnamuu qaba ammallee tamaayyiidhaa odoo waraqaa tana katabu jiru qarshiin 30 obbo Fuad Usee Adam harka seentee sanillee asitti ideetii riippoortii godhee fuula dura bakka fiddanitti obbo Fuaditti kennitanii akkasitti ni gabaafnaa asirra katabamne riippoortii ni qopheessina fuula duraaf sagantaas baafanneeti jirra maallaqa ittuu ijoolleedha. Ijoollee isaati silaasta jaarraa abbaa gadaa amma xumuramte. Ka ijoolleetu hafee maallaqni nu harka jiru kunis ka ijoolleeti jechuudha. Fuula duraas itti fufnee ijoolleedhaaf maallaqa gahaa guurree isaan kana akkam goonaa irratti mariin eda koomiteen eegaltee turte marii san itti fufnee maallaqa kanaas bakka bu'u faayidaa guddoo ijoolleedhaa akka fidu ni goonaa kana ummata Oromoo Minneapolis fuula durattiin ahaddii seena. Waliigala Minnesota jechuuf jedhaniit Minneapolis. Magaalaa Minneapolis qofaa miti Minnesota guddis Minnesota. Naayyee dhumarratti wanni itti hidhatanii jiraate. Kanumaa gaa uummanni keenya ijoollee tana akka ijoollee ifiitti fuula dura qabatee ijoollee isaa qoftii miti inni ijoollee elemoo qilxuutis waan kadhatee harkaturraa qoodee guddifachuu ture. Amma jaarraa abbaa gadaa gama tokkoon abbaa ijoollee isaati gama birootiin abbaa ijoollee elemoo qilxuuti. Nu hundinuu akka ilma namaa tokkotti obboleeyyan kiyya ijoollee tanee ifitti qabnee waan rabbiin nu beeku baafnee ijoollee tana guddifachuu qabna nuhi ulii ka isarraa fudhate ijoollee sana. Kanaan itti dhaammadha uummata keenya uummata Minisootaatti galatooma.
Irkana Agafal manna limona Illenu tayyara Numosisi Nuwala bomsi Illenu tayyara Numosisi Nuwala bomsi Hawli fi khajilan harkota gabrumma bukuran kuftu Sauti jite jabe iti bake lupunto abatu Hawli fi khajilan harkota gabrumma bukuran kuftu Sauti jite jabe iti bake lupunto abatu Harambili summa ibedali beita Takelu punture gama terkanfata Rakhumurati mudi jabeifat Hidafi ajechan kuftulu bukote Irkana Agafal manna limona Illenu tayyara Numosisi Nuwala bomsi Illenu tayyara Numosisi Nuwala bomsi Illenu tayyara dhaggeeffattoota keenya akkuma jalqaba sagalee Oromiyaatii fi asiin irra sagantaa waliin gaggeessaa jirutti naannoo Minnesotaa kanarra nama silaa awwaalcha Jaarraa Abbaa Gadaa sanatti argamuuf gaggeeffame wajjin haasawaa isin godhuuf jiran immoo telefoonni irratti deebinee saamee guutuu nu seenuu didee sanifuu harkachuu hin dandeenye yeroo ammaatti immoo jaarmoota Oromoo kanneen biyya alaa sanatti soso'an keessaa warra silaa reediyoo keenya irratti yaada kennachuudhaaf nu gaafatan keessaa Ibraahim Mummee dura bu'aa koree yeroo abaa'oo hojii qilleensa irra jira waa'ee obbo Jaarraa Abbaa Gadaa akilamuu isaaniirraan dhaamsa qaba jedhanii obbo Mummee si dhageenya maaltu isin dhaga'ame akka jaalama keessanitti? Galatooni ana dhugumatti yeroo tana naa kennuu ta'eetiif hodduun si galatoonfadha. Duutii Jaarraa Abbaa Gadaadhaa dhugumatti gadda guddaa dhaatuutu akka jaarmayaatittis akka nama Oromootittis nutti dhagahame. Jaarraa Abbaa Gadaadhaa nama qabsoon Oromoodhaa barbaachiftuu ta'uu hubachuudhaan yeroo dukkanaa keessatti ka'ee ummata Oromoodhaa dammaysee ijaaree ummanni Oromoodhaa biyya isaa tanii humnaan irraa saamamtee namummaa isaa ta'e irraa mulqamtee sadarkaa gabraatii fi gabra bitanii gurguruudhaatti gaddeebite jalaa bahanii ummata bilisa ta'anii biyya isaanii irratti qananiidhaan bilisummaadhaan nagaan akka jiraatan godhuudhaaf nama qabsoo hadhooytuu labsee qabsoo san osoo godhuu amni rabbiitti dhufte tanaaf jecha gaddi nutti dhagahamu gadda guddaadha. Gaawanni goonuun jirtu amriin namuutu itti dhufti ammoo nama akka isaanii kana if biraa dhabuun ummata Oromootii fi qabsaa'otallee akka gadda bira dhiiftee deemte hubatamaadha. Itti aansuudhaan dhugumatti Jaarraa Abbaa Gadaadhaa arraan tana keessatti nama yaanni isaa kan inni bara dheeraa carraaqaa fi tureef
ummata Oromoo keessatti gad fageenyaan hubatamee maaliif akka inni dhaabbatallee gad fageenyaan hubatamee ummanni Oromoodhaa addunyaa mararraa arora'anii goototaa kana geggeessaa isaatiif wanni isaan godhaa jiran gargaarsaa fi yaadaan wanni isaan godhaa jiran warra amma boodallee qabsaa'uudhaaf hamileedhaa fi qophii qabu yaada jajjabeessu waan nama jajjabeessu jechuudha. Wanni xiqqoon takka tanii yaanilatti dhagamtu jaarraa abbaa gadaadhaa ummanni Oromoodhaa bilisa ta'ee biyya isaa irratti bilisummaadhaan jiraatee arkuudha hawwiin isaa osoo san hin arkin amri rabbiitti dhufuun waan xiqqoo na gaddisiisaati. Ammoo karaan isaan tilmaamanii biraa dabran kun dhaloota haaraattis dabree dhaloonni haarayni waan isaan bara dheeraadhaaf irratti carraaqaa turan kan bakka hin gahin tana akka bakkaan gahan if qopheessuudhaa fi kanarratti hiriira galuun hojii inni hojjete san firee itti tolchuudha. Jaarraa abbaa gadaadhaa nama akkaan murannoo qabu goototaati nama du'an sodaanne nama diinni hoggaa sagalee isaa dhagee naannoo kana jaarraa abbaa gadaadhaatii fi waraanni adda bilisummaa Oromoo jira hoggaa jedhan diinni baqatee irraa fagaatu nama ammallee gartee injii hin qabne qabsoo Oromoo keessatti nama qubsuma Harar keessaa ka'ee baaletti gootota arisiidhaa wajjin waaqoo guutuufaa Adam Jiloofaa wajjin ka'ee qabsoo hadhooytuu naftanyaa yeroo san biyya sanitti nama lafarraa fudhattee gabrummaa honga hin qabne mudachuudhaaf akka mudattu godhuudhaaf carraaqan irratti nama qabsaawaa ture. Nama ammallee adda bilisummaa Oromoodhaa asaasa lafa kaa'ee akka dhugoomtu godhe nama Elemoo Qilxuufaa wajjin qabsoo Oromoodhaa kan hidhannoodhaatitti kan afaaniin haasawanii qopheessuu bira dabranii hidhannoodhaatti akka dabartu irratti carraaqaa ture. Nama gaa seenaan isaa akkuma namoota hedduu isaa wajjin wal beekanii fi namoota ammoo seenaa isaanii isaan hojii jiraachuudhaan irraa dhageenyetti nama gartee nama ajaa'ibaati dhugoota ajaa'ibaati. Kun egaa seenaa gabaabduun isaa dheertuudha. Nulleen anilleen jaarraa abbaa gadaa qaamaan argeetiin jira. Haasawa isaallee dhaggeeffadheetiin jira. Gorsa isaallee argeetiin jira. Isaa laga saaqataa keessatti kora adda bilisummaa Oromoodhaa isaa geggeessullee achitti naannawa sanitti illee argeetiin jira. Nama kabajaa gurguddaa waayiloota isaatii fi waraana isaatiif qabu. Nama yoo waraanni hin nyaanne qoonqoollee fi nama dura dabree hin nyaanne. Nama ijoollee xixiqqoo waraanatti ida'amte hundaa'uu akka abbaadhaatitti mataa qabatee waan deemnuuf waan dhaabbanneef waan godhuu barbaannu hundaa'uu suutatti akka namaa galtu godhuu nama ammallee kumaatamaan walitti qabamee irratti seenaa gabroonfataan habashaadhaa nurra kaa'ee hoggaa himu ummanni yeroo san keessatti imimmaan harcaasanii suukanniin qaama keessa yaatee deemanii diinaa wajjin harkaan wal qabu akka barbaadan nama godhu nama dubbataadha nama dhugaa himu nama ammallee akka kaasuudhatti nama akkasaa argeen beeku yooniin jee dhugaarraa fagoodhaa miti. Duba goonni akkanaa kuni arraan tanan wajji jiraachuu dhabuun irrinsallee taatu dhaamsaa fi ammoo murannoon isaan hawaasa Oromoo keessatti dhiisan yoomuu hin dagatamtu. Ijoolleen Oromoodhaa dhaloonni Oromoodhaa seenaa goota kanaa mana barnootaa keessatti biyya Oromiyaadhaa ta bilisa taate keessatti akka baratan akka fakkiidhaatitti
akka fuula durallee ummata Oromoodhaatii fi dhaloota dhufuufillee qophii gurguddaa taatu abdiidha qabna. Seenaan isaan godhan seenaa bal'oodha. Fuula duratti yoo rabbi jee namootiin waan kana akka gaariitti hubatan seenaa kana barreessanii ummata Oromoodhaatiif seenaa waa hundaa'u keessaa qabdu tani akka ummanni Oromoo warraa baratu bahuudhaaf teessi jenneeti abdii qabna. Nulleen ammoo wanni godhuu barbaannu ammaan tana keessatti akkanumatti gurumaan dhaggeeffannee waan kana bira dabru osoo hin ta'in arraan tana abbaan keenya jiraachuu baatanillee yaadni isaaniin wajji jira. Yaada kana bakkaan gahuudhaaf tokkummaadhaan kaanee ummanni Oromoodhaa bakka jiru maraa harka wal qabatee diinaaf dahoo ta'uun hanqattee diina qoree itti taanee biyya teenya Oromiyaa bilisoomsinee nagayaan biyya teenya irratti dhalootaa fi dhalootatti akka jiraatu godhuun dirqama ilmaan Oromoodhaa hunda. Ammaan kan duratti yeroo namootiin bayyanata adda addaa hin qabne Oromootiin fi walirra duuluudhaan tokkummaa walii dhoorkuudhaan tokkummaa wal dhoorkuudhaan diinaaf harka bal'aa karaa bal'aa kennineeti turre. Kanarraa ifeeyinee tokkummaadhaan qabsooyinee waan goototiin keenya irratti galaafataman irratti amriin rabbii itti dhufte tana bakkaan gahuudhaaf qabsoo addaan hin cinne godhuun waan nu hundarraa'uu eegamu jeetiin dhaamuu barbaada. Gabaabatti abbaa keenya goota keenya leenca Oromoodhaa fuulli rabbii itti haa tolu aalii fi saayibboota isaa hundaa'uu rabbi jabeenya haa kennuufi. Wanni guddaan seenaan tun hin irraanfatamtu, seenaan tun hin dhokatamtu. Jaallan isaa wajjin lubbuudhaan waan kanaaf banii arrallee lubbuun jiranii manguddoonni jirti. Egaa kabajaan guddoodhaan geggeessaa gootanii jirtan ilmaan Oromoo bakka jirtan marattu ammallee yaada isaa itti akka bakkaan geenyu manatti deebinee irraanfatuun nurra hin jiru. Haa jabaannuu hin isiniin jaa. Gabaabatti wanni niin jiru kanuma. Waan biraa irra deebuudha taati waa hedduu jechuun ni danda'ama. Miidiyaa irra jira wanni hedduuni. Ijoollummaa isaarraa kaasee nama akkam akka ture. Dardarummaa isaa keessatti nama akkam akka ture. Egaa nama guddaa ta'e nama akkam akka ture, nama gaarii, nama naasuu qabu, nama ammoo waan diinni Oromoo godhu argee sadoo mataa isaa lagatee qabsoo hadhooytuudhaafif kenne akka inni ta'e osoo namni himuuf hin ta'in hojiidhaanii waan inni lafa kaa'e tana irraanfachuun nurra hin jiru. Ilmaan Oromoodhaa arrallee biitti teenya harka Habashootaa jirti, qabeenyi keenya harka Habashaatii jira. Namummaan teenyalleen irratteeti jirti. Akka ilmaan namaatti bilisa taanee waan feene goonee biyya teenya keessatti jiraachuun dadhabameeti ala kanatti facaanee jirra. Biyya keessaalleen sodaadhaan rakkachaati jira, mana hidhaatii fi bakka adda addaatitti saamama keessa jira. Qabsaa'utu nurra jira, jabaatuutu nurra jira. Dhaamsi fayyagaa kanumaan jaalamiyya. Ayyee abboon fayyaa ta'e nagatti jira. Dhaggeeffattoota keenya egaa sa'aan hanga tokko nooftee jirti. Hanga daqiiqaa 10 tana keessatti wanti amma hanga amma haasofnu jiran irratti yoo yaada kennachuu barbaadan 61234 0980 61234109806
612-341-0980 nama hedduutu gamana bilbiluu jirtanii immoo sagantaan teenyarra haasawaa waan taateef jecha isin jalaa kaasuu hin dandeenye daqiiqaa 10 hafte sanatti yoo waa jechuu barbaaddan laayinii banaadha 6-4-8-0 Hello, kulas mobile time tu faham tak? Hello, assalamualaikum. Ana kuni Hasani. Waalaikumsalam. Sena jarraba gada sore sekesa namni hedduu seenaa isaanii oduunis miidiyaa irratti seenaa jarraba gada raadiyoo kee cufi angabaabdumatti wannan jechuu barbaadu isaan rabbi jannataan haqananiisu warra jannatul firdoosi Allah Rasulullah Rabbi sana agadi wannan wada seenuu barbaadu ijoollee isaanii akka ijoollee teennatti akka jireenya isaanii quba qabaannu maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin wada seenaa kan waka isaan amrii ta'anii dhageenye asirii minu qabne hin boqanne wanni irratti jabaannu ka Oromoofillee wannan dhaamu ummanni Oromoo fedhiin teenna bilisummaadha akeeka isaan jaallan biroo hedduu wajjin eegalan fiixan baasu ijoollee isaanii irraa haftee haali isaanii hunda quba qabaachuudha kanuma waadaa seenuu fi fayyaa ta'ii nagaa keessa jiraatu. Fayyaatti nuti. Hello, kulas mobile tan. Hello. Hello. Ayo sin lagi nyatu Pak. Obana Washington DC Rebel bila Jailo Ubakari. Ayya. Turban ras makakiyallee himachuun barbaanne hedduu gaddee ture gaafsanii waati qoyaada kennadhee ture wanni nama bilbileef kaleessa as Washington DCtti akkuma naannoo biraatitti hawaasni Oromoo yaadannoo goota kanaa godhuuf bana hawaasa Oromootitti walgahii guddaa tokko godhee haala bareedaa tokko isa yaadachuu fi waan inni nutti dhiise kana immoo maal goona eessan geenna ka jedhu komiteellee ijaaree horii guddaa soli buusaa jira fuulduraafis komitee ijaarame kana wal qunnamnee inni darbee seenaa keessatti bakka guddaa qabaa seeraan isaa haa yaadatu rabbi warra jaannataa isaa haa godhu ilmaan isaa kanaaf piroojeektii tokko ka isaan jiraataniin maallaqni kun oduun banne oduun facaane waan isaanii income generating godhu tokko irratti komiteen bakka adda addaa kun wal hidhamee yoo wajjin hojjenne yaaduma jedhu tokko dabarfachuun barbaade komitee nama 9 qabdu naannoo Washington DCtti ijaaramee kakalee achitti namni buuse caalaa immoo fuulduraafis waan kana irratti hojjetaa jirra jaarran jireenyanis du'aanis akka hubannutti ummata Oromoo dammeessee ijaaree nama qabsootti ummata miliyoona rakkaawamu bobbaasee nama darbe ta'uu isaa hubataa jirra namni haala kanarraa dhugaatti gaddesi murannoos argatee jira jayna akkanaa qabaachuun awwaala biyyatti godhame sanirraa jalqabnee akka fedhii isaatii fi fedhii kennas calanqootti hin taane wataritti ta'ee haa ta'u immoo guyyaan hin dhufaa jaynoota akkanaa kana bakka barbaannetti walakkaa finfinneetti soodduu diinaa achi dhadhaabattan jijjiisnee ka isaanii guyyaan itti dhaabatu hin dhufa karaa dheeraa deemanii jiru hangafoonni asiin dhugayan kun walakkaa karaa deemanii jiru gaara hedduu bayanii jiru bakka amma qabsoon geette kanarraa duubatti hin deebi'u uummanni Oromoo dhaloonni dhufu ka kana hubatu ka kana seenarraa argu waan hafte kana bakkaan hin gayaa jarraa abbaa gadaa ilmaan miliyoonatti lakkaawaman ka xurreessan hordofan nama nuu dhiisee deeme kutannoon isaa jalqabumarraa maqaa isaa kana gadaa aadaa Oromoo ka hafe san jaarraa tokko guutuu gaafa takkin yaadutti gabrummaan jaarraa tokko nurra gadaan jaarraa tokko dhabe kana deebisuu qabna ka jedhurraa maqaa kana moggaafatee ka'e nama gatii bilisummaan gaafattu baase
bilisummaan tolan dhuftu gatii gaafatti wareegama ol aanaa akka isaan baasanii kana gaafatti warra fakkii guddaan waa ta'u seenaan isa haa yaadatu rabbi warra jaallataa isa haa godhu ammanuma jechuu barbaada. Ayyee galatoomii boleelu fagoo sanirraa asitti bilbiltanii yaadannoo hunda keessatti. Hello, qilleensa kun baay'attanii tuufaa yaada keessan. Hello, sin dhageenya tuufa. Yaa kun isaayee dhabne yaa poolisii waan inni jechuu barbaade gabaabaatti waan jaalli keenya kun hangafi qabsoo kan uume kan ta'e kun waan inni zamana dhalate guyyaa hamma kana itti dabarse kana oromummaadhaan ilmaan oromoo bakka jirru biyya keessa ta'u asii haa ta'u wal cina dhaabbannee dhugaa wal bira dhaabbannee qabsoo jaalleewwan qaalii guguddaa itti babaasan kana bakkaan ga'uudhaaf dirqama isaan nuti irratti darban kana galfata isaanii kana bakkaan ga'uudhaaf oromoon bakka jiru wallaga'ee wallageessisee waan kana irratti jabaannee waa isa gogochuudhaaf waadaa garuu nurra jira jechuufani isin waamee galatooma. Ayyee. Hello, qilleensa irra jirtanii reedoona keessan gachuufaatii tuufaa yaada keessan. Hello, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hedduu galatoomee bilbileena jalaa kaasuu keetiif ayyoonni beekun olumaa'in oromoo maru waan abbaa kenna abbaa qabsoo obbo Jaarraa yaada kenna tanaa galatoomanii garuu beektaa namni kun akkuma jedhamee seenaa keessatti mamaaruuf himamullee nama oromoo callaa irraa darbe oduu hin ta'in nama addunyaa irraa mirga addunyaa irraa walqixxeessaaf darbe jedhamee seenaa irra dubbatamaa ture haa ta'u garuu an wanti akka gammaa kan dubbatamne kasilaa dubbatamuu qabu namni tokko beekaan akkanaa dhiisi namni gandaayyoo darbee jedhu naannoo sanii wanti rakkoon jiru tokko gaafni furamu gaafni hiikamu gaafas ture namni haqa namaa warraallee qabu akka rabbiin jedhe ka gabaasu koollee waan rakkoo qabu hiikate walii galuu danda'u gaafas garuu waan nama ajaa'ibsiisu tokko hedduu tana keessa ka jiru beektaa waan mammaani jedhu ka jiru bishaan hin areertu ka bee dhiiga boottii jedhani teetuun beektuu teetteen boottuu maal jechuu barbaade paartiin oromootaa ka oromoo adda addatti qoodamanii maqaa bilisummaatiin halluu waan adda addaa garaagarummaa godhanii deeman akka isaan fedhan abbaan paartii sanii fedhu malee kan ta'uu hin dandeenye nu walii gallee maqama kanaafuu hadhuura qabsoo keenyaatti darbe abbaa keenya galaallee walii gallee jedhanii waraqaa afaaniin dubbachuu isa faarsu isa qalaa rabbuu faarse eenyullee qofiitu kan beekne isa faarse obaa godhuu hin danda'an kudhaan rabbiitti jedhee janna nunni jeenna sangalu jedhe rabbiin goota malee gootummaan maal waan ofii falmachuu karaa rabbii qabachuu kana inni ka irraa tokko jechuu taan rabbitu beeka akka bani aadami rakkina inni qabu rabbi isaa hadhiisuu rahmata kadhachuu kadhiba ammoo akka paartiititti walii gallee takkitti paartiin takkallee hin dubbanne jechuu dubbachuullee hin fedhanii jechuu maaliif ittiin karama kana cadhisanii deemanii jechuu wal faallessaatu kanaaf kana wanta jechuu barbaade wanta irratti warri paartii adda addaa walii galanii garaagarummaa karaa san deemna afaanii uduu hin ta'in hawaasa daasuu dhiisanii nuqooduu dhiisanii isaan walii galanii waan sanitti uduu gasi dhufanii yoo sani wanti tunfii xabaate jechuun wala baadeeti akka amma jiru kanatti akkanuma deemaa jechuu barbaade hedduu galatoomii ifama warri na dhageettan yoo dogoggorallee jiraate bani aadamima dogoggorti jechuu barbaade nagaatti wanti suna gammaa hin dubbatamne waraqaa afaan hin jedhama malee addan baane jechuu ayya galatoom Fayyaalee.
dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaan teenya taarraa asirratti dhumatti torbaan dhufu sagantaa birootiin akka walitti deebinu reediyoo hawaasa oromoorraa anaanaa fa'aatii nagatti naa jiraadha. You are listening to Fresh Air Community Radio KFI 90.7 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries, coming Gabis, Voice of Somali. I mean, Somali Public Radio. Galera,